nagaan racaalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata bakka kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habayyatu hordoftoota qaddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniidhaaf isiniin jecha sagaleen egaa konkolaataa baay'ee jalaan galaa jira hojiitu misoomatu hojjetamaa jira waan ta'eef isiniin jechuun jaalladha akkuma beekamu guyyaa kaleessaa viidiyoo caaltuun hojjette tokko argeen akkasumas kan jaartiin hajji hojjette argee jechuudhaan isaan irraa numan dubbadha isiniin jechuun jaalladha isin immoo like comment isiniin jechuun jaalladha na jajjabeessuu keessan addaan hin kutina ittuma jabeessaa ittuma guddaa isiniin jedha oromoo kiyyaa egaa caaltuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee garaa na nyaatte jechuudha yaa garaa dhalaa dhugaa namni boonye hin jiru isiniin jechuun jaalladha inni kunis immoo guyyaa dheengaddaa jechuudha gaayaajiin jaartiin hajji otoo isaan haasaanu akkatti dhufee argineerra akkasumas immoo nan kukkutan ammoo muraasa irra tanyaa kun godhadha jechaanii turte isa kanaaf jettee egaa caaltuun hojii hojjechuu hin dandeenye tasumayyuu hojii hojjechuu hin dandeenye kanaaf jedhee nan deebi'ee jettee ennaan dhufummaa jirraa fee jira kanaafiyyuu kaasee mucaa koo bira nageessiin jedhaanii hojjechuu waan hin dandeenyee fi aramni galii baqqanaan jette lapheen koo tinnechaa jira nadhaachaa jira hura baasuu dadhabee jettee jechuudha sanarraatiin kan ka'e maaloo hajjii ka'eetiin nageessi iddoo mucaa kooti mucaa koo arguun barbaada maal akka ishiin fakkaattu namni yeroo kan ishii faana dhalatanii yeroo miicanii irraa mataa ishii qabanii fi harka qabatanii deemanii sodaa namaan deema malee lapheen kun nadhaata ani jiraachuu dadhabeera kanaafiyyuu ka'eetiin nageessi maaloo nan argaa waan mashiin fakkaattu jetteeni hajjiidhaanii baay'ee kadhachaa turte jechuudha yeroo kana keessatti maalirraa fee ta'ati ani sin agarsiisa siin hin jenne jedhee inni gaafa deebisuufin eeyyee akkati dhala kee jaalattu akkati immoo ishiidhaaf yaaddusi kaleessan argee jirti mucaanii akkumati kabajaa yookiin immoo akkumati ankabaa qabdu yookiin immoo akkumati waan hundumaa gootuufitti godhamaafii jira rakkoon tokkollee hin jiru gaafa ishiin jettuunitti bakka ishii argeenuman deebi'a quraanaan iyyuu sii kadhadheenanii yookiin immoo maal jedhama sii kakadheenan dhaqaa kanaafiyyuu argeenuman deebi'a innaan lakki har'a arguu hin dandeessu har'a si agarsiisuu hin danda'u akkana godhatta taanaanii siyyuu in agarsiisu tasgabbaayii ani kaleessa sittiin himne lakkaa viidiyoo booddee baay'ee kadhachaa turte innis immoo egaa maaf akkana naan jette kan jedhu akkamittiin dhala kee nan qalan kukkuta jedhee mataan dhukkubaa bulee jette isa biraan egaa isheen gaafattu lakki har'a dhaquu hin dandeenyu ennaan maaloo ka'eetuma na fuudhituma jettee kadhachaa turte baay'ee kadhachaa turte gaafa ishiin akkasittiidhaan kadhachaa jirtu ani namitti itti dabarsee hin kennu namitti kanatti dabarsitee na jalaa kenni taa'ii ati birriidhaan bitamaa jirta kanaafiyyuu ka'i maaloo nageessi jetteen jechuudha ani namitti itti hin kennu namitti itti kennuudhaaf miti garuu waan ishiin qabduun irraa gurradhee irraa funuunnadhee ishii gaggeessa malee jedheen jechuudha iddoo kanatti abdii laateeraa fi gizee biraan si geessa siin jedheera sin agarsiisa siin jedheera kanaafiyyuu tasgabbaay taa'ii ati gowwaadha durayyuu waan tokko gaafa dhageesse wayin dammoo gaafa waan tokko siin jedhanii zimmuma jettee deebitee nama caqaccaxxaa jennaan na dhukkubaa ani garuu deemee hojii arabaa hojjechuu hin danda'u jennaan deemi yoo si dhukkubeera ta'e gara mana kimii deemi yookaan immoo dhaqiitii hojii arabaa hojjedhu jedheen jechuudha an danda'in hojjedhu mucaa koo arguun qaba mucaa koo biraan nagayi baay'een yaade arguun barbaade jennaan suura ishiin sii fida jennaan suura ishii kan duraayyuu qaba suura ishiin barbaadu ishii arguun barbaade maal keessa akka jirtu maal akka fakkaattu yoo jettuun iyyuu inni hin dide jechuudha inni ishii hin dide ishii dhaga'uu hin dandeenye sanayyuu haa ta'uyyuu malee biraan singeessaa rakkoon tokkollee hin jiraatu jedheeni
biraa bahe jechuudha. Yeroo kanatti ishiin immoo naa kadhadhaa mucaan koo akka harka koo keessa galtuudhaa fi naa kadhadhaa du'aayi naa godhaa na biraa inafiina akkuma jaartiin humti achi waan tokkotti goote mucaa koo ababbaltee harkaana jalaa hin fudhanne Oromoon yookiin immoo hordoftoonni koo hundi naa kadhadhaa jettee jirti. Caaltuu Waaqayyo hammallee dhugaa ariifatee mucaa kee harka kee aagalchuu siin jechuu jaalannaa. Nuti egaa yoollee akka keessanillee dhala godhannellee arguullee baanneerrallee ta'e maalummaan namummaa namatti dhagahamaa. Innaa ishiin akkasitti raafamte innaa ishiin akkatti safazzafamte dhugaa dubbachuudhaaf jechuudhanna maaloo nan argaa maaloo argeen du'aa maaloo innaa ishiin jettu jechuudhanna baay'ee natti dhagahame jechuudha. Dhugaa Waaqayyoona namni tokko waan tokko kan kennaa sana suuqirraa kennamee namaaf kennamuyyuu amma arganii gammadanitti yeroo arganii gammadanii simmeet hawwii ta'anii ni boo'uun kaan ishii dhalanii uumama rabbiitiin namaa kennamte dhiifnaan jechuudha. Kanaaf iyyuu rabbi harka kee aagalchuuni dhaamsa kootii siin jechuun jaaladha. Mucaan kee akka deebitee sii galtu hawwii saba hundumaati hawwii Oromoo hundumaati siin jechuun jaaladha. Dabarses Waaqayyo ittiin kennu ishii ittiin sodaatiin rabbuma keetiin kadhadhu siin jenna. Inni biraa immoo jechuudha muxittiin jechuudha kan maqaan qabne namittittiin maal jettii sitti fakkaate achiidhaan jechuudha kaameraa ishee keeyyatteetu ani egaa gurra kootu rabbumatu itti naqabe malee isaan balbala qollofatanii haasawaa turanii wanti isaan haasawan immoo manan sii kenna maalan sii godha jechaanii turte jettee manni kan koo jette manni kan koo mana isheerra yoo caaleen alatti mana kan isheetiiti gadi miti. Mana kan isheetiiti gadi miti jette jechuudha. Manni caaltu mana kee caaluu mala hin beeknu nuti maalitti beekta mi'eessuudhaaf jetteeti akkas jetti jechuudha. Inni biraa immoo maatii kootti himeera maatii koottiidhaanii gara isaatti jijjiiran jedheeni. Kanaafiyyuu maaliif isaan jennaan rakkoon qabu kan kooti waan ta'eef itti jijjiiran jedheeni. Sobdi dhibbaan dhibbatti sobdi jechuudha. Wanti maqaa ajjiitti manni jijjiirame sin jiru. Wanta ati mana qabdu sin jiru yoo dhumallee manallee ijaarratteettallee ta'ellee badigimti baxonqaayinnat kanaan ijaarratte malee waan ijaarratte waan hojjettee ijaarratte natti hin fakkaatu ati jechuudha. Waan mana qabdu natti hin fakkaatu hin beeku egaa siin jechuun jaalladha. Yookiin dura nagaa turte amma garuu seexanni si yaabbatee jira sirraa rukutamu. Isa kanadha mana ijaarratte natti hin fakkaatuna. Egaa akkuma yeroo hunduma isiniin jedhu amma humna dhabeera gaa hojiin keessanii namni hundumtuu isin irratti bareera biyyuun hundumtuu isin irratti bareera. Kanaafiyyuu manni kan kee mana caaltuuf hin caalu mana intala warra shawaa hin caalu jaalattus zibbitus hin caalu. Ni qabsoo keessa miti kana jiru baasawii jechuudha. Isa kanadha. Inni biraa immoo ajjiidhaanii maalidha kanatti gochaa jirtu maalidha kanatti gochaa jirtu manni kan ishii kan koo caalaa waan hunduma sii gochaa jira jennaan ati mucaa kana maal gochuuf turte maal kaayyeffatte maal karoorfatte. Kanaafiyyuu ati mucaa jakeetti hin argitu kaleessa waan ati haasofte waan ati dubbachaa turte dhagaheera lafan laftee odeessiteetta. Kanaafiyyuu mucaa kana hin argitu jedhe. Ishiinis lakkaa dhaqeenan ture dhaqeen achi dhaabachaa ture. Mucaan gadi baati laata gadi innaa ishiin baate qabeen dabarsa jedheenanii jette achi dhaabachaa ture garuu argachuu hin dandeenye. Bagayyuu jakeerraa qabe argachuu hin dandeenye gadi baane uma qabachuu hin dandeenye gadi baateet sanaa booddee nan deebi'e ani jette. Ajjiin yeroo ni dhufu anachi dhaqeen tureeyyuu mucaa argachuu hin dandeenye jennaan mucaa kanaa booddee hin argattu iddoo ishiis geeddareera. Mucaa immoo jedheen dubbii gabaabaa mucaa immoo fideen haadhatti kennaa osuma hijji kee arguun haadhatti kennaa guyyitti gaafa sanaa si'isi dhumata barbaaddu kireeffattee jiraatta barbaaddu shaantaa kee qabattee xulliftee mana kana keessaa baata jedheen. Hamma dubbiin hamma dhugaaniin qallatti malee cittuun jedhamu hamma. Kanaafiyyuu iddoo qopheeffadhu mana qopheeffadhu mana kireeffadhu
yooni amata dhibbayyuu hojjechuu baadheeyyuu waan ani ittiin jiraadhu qaba keeyyadhee qaba akkaawuntiin koo guutuudha hir'uu miti galata rabbii hela jettee isa mul'isaa turte sana ittiin baatee kireeffattaa jechuudha. Ittiin baatee kireeffattaa caaltuu nagaadhaan galtaa mucaan caaltuu hin deebiti wanta digootti tokkollee hin jiru gaafa inni jedhuuni sa'aatii 24 guutuu warra mucaa sana hordofan ani qopheeffadheera. Sa'aatii 24 qopheeffachuu dhiisitii nama dhiisitii mootummaa biyyattii kanaayyuu yoo qopheeffatteyyuu yoo ta'e mucayyoo abaddan arguu hin dandeessu. Abadan jedheen jechuudha. Inni biraa immoo abdiin gara mana isaatii deemee ture jechuudha. Gara mana isaatii gaafa deemu ani mucayyoo sana yookiin immoo dubartii sana viidiyoo ishii dhaggeeffachuun barbaadu garuu inni ishiin akkas jettee kaameraa irratti baate biraan darbaaniin bakkeedhuma wayiin ilaala malee jechuudha. Carqii abdii jechuudha gadi harcaaftee yookiin immoo gadi guurtee fi ittiin rukuttee sanaa booddee bakka balbala reebaa ture abdiin yeroo kanatti bakka caaltuun jirti turte caaltuun dhiisii anaa jedhiitii dhiisii jedhee jechaanii turte jechuudha. Maaliif biyyicha keessatti sirri dubartootaa baay'ee jabaataadha jedhan dhugaa dubbachuudha baay'ee jabaataadha. Yoo dubartiin balleessiteeyyuu dhiiraatu adabama jedhanii gaanii beeku ani warra biyya sanaatu natti min beeku kanarraatidhaan kan ka'e baay'ee bakka lolaa turte mi'a keemmoo warra haadha sabboontuu dhufanii guuranii yaa'an jechaanii turte lakkiisaa waan guuranii qabanii insobdaa miinimanuma keessa jiran carqii isa moloyaa ittiin kana xaragan moloyaa mana keessa wettee gaditti guurte sana booddee inni fuudhee hin deemne achumatti dhiisee deemee caaltuutti garuu ishiin akeekkachiisatti laattee caaltuutti balbala baneef abdiidha waan ta'eef lammata balbala kana hin baniini otoo hin baniin siin jedhu bante waan inni asii qabu tokkollee hin jiru yennaan manni kan saati meeshaan kan saati meeshaa isaa yoo fudhate mirga qaba kanaafuu nan banaafi ati eenyudha ati na hajaju hin dandeessu caaltuun goota taate jabaadhu siin jedha sinnaar mudhii keedadhu siin jedhatti mudhii sana booddee gaafa isheen akkas jettuuni banuu hin qabdu jennaan carqii kana ol deebiseetteen jechuudha. Ani carqicha yoo dhiisin jessee ol deebisu carqii etteen caaltuuni achi booddee carqii sammuu kana mootum jettootuma miilaan sukkuumtuu manatti ol daddarbatte jechuudha. Isa kanadha egaa afuura sheexana itti sinirraa dha'u sin jechuun jaalladha. Sinirraa haadhaamu kaayyoon keessan murtoon keessan galma hin ga'u aminni keessan galma hin ga'u yoo elandettis qicartan yoo xaasaattis qicartan yoo ixaana saarsitan gatiin qabu sin jechuun jaalladha. Isa kanadha hordoftoonni qeddoo YouTube immoo subscribe like comment gochuudhaan na jajjabeessaa sin jechuun jaalladha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sinitti gammadee jira baay'ee sinitti gammadee jira. Subscribe 560 ga'ee jira waan ta'eef keen barbaadama kee dangalee immoo booddee miin barbaada miin isa kana jedhee jechuun jaalladha. Iddoo gaarii lafa gaarii foolaa shalom.